odeessaalee gaggabaaboos qabanneerra akkan waliin turtaniin isin affeera. Chayinan liqaa dhalan qabne Ethiopiyaaf liqeessitee turte keessaa gariin haqxe. Yaa'ii sagantaa misooma Belt and Road jedhamu irratti hirmaachuuf Chayinaa ka jiran Ministeerri Muummee Abiy Ahmed Pireezidantii Chayinaa Xi Jinping fi hooggantoota dhaabbilee gurguddoo biyyattii waliin mari'atanii dhimmoota garaagaraa irratti waliigalteerra ga'aniiru. Biyyoonni lameen walumaa galatti dhimmoota 5 irratti waliigalteerra ga'anii jedha Waajjirri Ministeera Muummee. Eliyaas Mulgeetaa bal'isee isinitti hima. Ministeerri Muummee Abiy yaa'iin Belt and Road Initiative jalqabuun dura Pireezidaantii fi Ministeera Muummee biyyattii akkasumas dhaabbilee gurguddoo biyyattii waliin wal arganii caalaatti waliin hojjechuuf waliigalteewwan garaagaraa irra ga'aniiru. Mariiwwan isaanii kanaanis wantoota irratti waliigalan ijoo keessaa Beijing liqaa dhala dhabeessa Itoophiyaaf kennitee turte keessaa kan bara 2018 deebi'uun irra ture haquun isa ijoodha. Hangi maallaqa kana ibsamuudha baatus akka lakkoofsa Awurooppaa erga bara 2000 Chaayinaan Itoophiyaa irraa liqaa doolaara biiliyoona 12 ol ta'u qabdi jedhu dhaabbileen qorannoo gaggeessan. Liqaa kana haquun dabalataani Chaayinaan ijaarsa piroojeektii miidhagina Finfinnee irrattis deeggarsa maallaqaa kennuuf waliigalteetti. Sagantaa Silk Road jalatti piroojeektii liqaa Chaayinaan hojjetame keessaa tokko kan ta'e daandii baaburaa Finfinnee haga Jibuutii ilaalchisee yeroo liqaan kun itti kaffalamee dhumuu dheeressuu irrattis waliigalameera jedha gabaasni Waajjira Ministeera Muummee. Ministeerri Muummee Abiy turtii isaanii Beijing guyyaa lammataa kanaan dhaabbilee gurguddoo argatanii haasofsiisan keessaa tokko kan ta'e State Grid Corporation Itoophiyaa keessatti anniisa elektirikaa daddabarsuu fi tamsaasuu irratti qarshii doolaara biiliyoona 1.8 invest gochuuf waliigalteerra ga'eera. Piroojeektiin kun paarkiiwwan industirii biyyattii keessa jiran 16 ta'aniif akkasumas daandii baaburaa isa lammataa Finfinnee fi Jibuutii wal qunnamsiisuuf anniisa elektirikii dhiyeessuu danda'a. Carraa hojiis ni uuma jedhameera. Korporeeshiniin ijaarsa Chaayinaa CRCC kan ijaarsa daandii baaburaa Finfinnee Jibuutii hojjetes misooma paarkiiwwan agiroo industirii gaazii fi boba'aa kaan irrattis hirmaachuuf fedha akka qabu beeksiseera. Hariiroo uummattoota lameenii cimsuufis biyyoonni lameen kan wal ta'an yoo ta'u, Ministeerri Muummee Abiy dhimma dubartii lammii Itoophiyaa Chaayinaatti baala sammuu nama hadoochu qabattee seenuun seera jala ooltes kaasuun isaanii ibsameera. Dhaggeeffattoota amma odeessaalee gaggabaaboo wayita dhageessan irra geessaniitu hirbaa gammachuu itti fufe. Galatoomii lammiileen Itoophiyaa 288 mana hidhaa Taanzaaniyaatti hiikamaniin mana hidhaa naannoo magaalaa Daar es Salaam keessa kan turan har'a gara biyyaatti deebi'uu jedhameetu eegama. Odeeffannicha embaasii Itoophiyaa Taanzaaniyaa jirurraa arganne. Bu'aan kaampaanii Boeing kurmaana jalqabaatti harka 20 hir'ate. Sababiin ijoon xiyyaarota Max 8 dhiyeessuu dhabuu akka ta'es himamee jira. Gaanaan xiyyaarota riimootiidhaan to'ataman gargaaramuudhaan qoricha iddoowwan daandii hin qabneef dhiyeessaa jirti. Pireezidaantiin biyyattii Naannoo Akufo-Addo tarkaanfii lubbuu baraarsaa isa cimaadhas jedhaniiru. Poolisoonni Naayijeeriyaa fi Beeniin Interpol wajjin ta'uudhaan namoota seeraan ala daddabarfaman 200 ol baraaruudha beeksisaniin miidhamtoonni harki caalan isaanii daa'immanii jedhameera. Afrikaarraa warqeen doolaara biiliyoona hedduu baasu waggaa waggaadhaan karaa seeraan alaa United Arab Emirateetti akka ergamu Reuters gabaase. Waggaa 3 dura tooni 67tu biyyoota Afrikaarraa gara United Arab Emirateetti ergamas jedhameera. Pireezidaantiin Somaaliyaa Mohamed Abdullaahiin daawwannaa hojiitiif Eertiraatti imalaniin qondaaltota olaanoo biyyattii wajjiniinis ni mari'atu jedhameetu eegama. Humni waraanaa Sudaan aangoo bulchiinsa uummataatti amma deebisutti biyyattiirraa qoqqobbii akka hin kaafne Ameerikaan beeksifte. Galmee biyyoota shororkeessummaa deeggaraniirraa haquudhaafis haalduree jalqabaa akka ta'e Ameerikaan beeksifteetti. Kaampaaniin Huawei United Kingdomitti neetwoorkii 5G jedhamu diriirsuudhaaf Chaayinaan odeeffannoo biyyoota michuu basaasuudhaaf itti gargaaramti jechuun akeekkachiisaa akka turteetu himama. Mirga hiree ofiin murteeffannaa Ijipti jijjiiruudhaaf mirga hiree ofiin murteeffannaan Ijipti heera biyyattii jijjiiruudhaaf kenname Pireezidaantii Alsiisiin amma bara 2030tti aangoorraa akka turan murtaa'e. Lammiileen miliyoona 23 ol ta'anis jijjiirama kana deeggaraniiru jedhameera.
Maayirrattis saayintistoonni Ameerikaa meeshaa sammuu namaa dubbisu akka kalaqantu himameen. Gareen qo'attoota Yuunivarsiitii Kaalifoorniyaa fi San Firaansiskoo namoota sababii dhibeetiin dubbachuu dadhaban akka deeggarus dubbataniiru. Ogeeyyiin qo'annichaa abdii kan namatti horus jechuudhaan leellisanii jiru. Oduun sa'aatii kanaaf qabadhisan kan. Ayyee ulfaadhu irba yeroo gaarii. Ayyee dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan raadiyoo BBC sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gaggabaabsinee dhuma dhimmoota ijoo miidiyaa hawaasummaa irra jiran ilaalla. Biraanuu Gammachuu wajjin jirra. Biraanuu wantoota ijoo afur wayii kaasnee ilaalla jenne. Inni tokko daawwannaa muummichi ministeera Chaayinaatti taasisaa jiru waliin obbo Lammaa Magarsaas waliin jiru jedhanii egaa muudama isaanii gidduu kana wajjin wal bira qabsiisanii kan ministeera Ajaalaa ta'e muudame Gadduu Andargachoodha. Kan alaa irratti muummichi ministeera wajjin Chaayinaa deemee immoo Lammaadha jedhanii namoonni gama garaagaraatti walii qoodan jira. Dhimmicha siyaasessanii namoonni kaan dubbiin kun akkamii waan jedhu wayii kaasaa jiru. Gama biraatiin immoo milkaa'ina daawwannaa kanarraa akkamitti liqaanii biyyattii irra jiru akka keessa deebi'amee ilaalamee fi waliigaltee haaraallee mallatteessan gama milkaa'inaatiin kan kaasan jiru. Daawwannaa sana gama karaa obbo Lammaan daawwannaa sana dhaquu keekanis jiru. Kan daawwannaa wajjin waliin qabatee biyya keessaatii mittaanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa haasallaa oolanii achitti simannaa gaarii ture haasaa gaarii taasisaniiru. Innillee fuula Facebook isaarratti galatooma warra sikkoo mandoo jedhe. Ittaanaa kantiibaa magaalaa Finfinnee asallaati maal godha waan jedhu wayii hojii dhaabaaf akka deeman haasa'a. Kan wajjin kan wal fakkaatu tibbuma kana Walloo Kamiseetti Dr. Rambaachoo Mokonnin marii hawaasa wajjin taasisaniiru. Hawaasa sana waliin wayita mareetan irratti alaabaan abbaa gadaa sirriitti mul'atee ture, sirriitti faayamee argama ture. Waltajjicha kan miidhase alaabaa abbaa gadaati. Egaa dhimma kana irrattis kunis mormii qaba kan argetti kan mormus jira. Wanti deeggarus jira. Kan deeggarus jira. Kan biraan immoo kan namoonni waliif qoodanii Geetaachoo Raddaa gaaffii deebii miidiyaa tokko waliin taasisaniiru. Waggoota 30 hanga 40 ittaanan keessatti siyaasi biyya keenyaa federaalizimii sabarratti hundaa'e ta'a. Kana ala waan ta'uu qabu kana ala ta'e illee seera diigneeti tursiifanna kan jedhu wayii kaasee akkamitti akkas jedhu namoonni walitti dubbatan. Dubbii ijoo ta'eera kunis. Ayyee Biraanuu Gammachuu ulfaadha. Odeessa keenya itti aanuun gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo kan bara 2012tti hundeeffame waltajjii kaleessa magaalaa Asallaatti taa'een maqaasaa gara gamtaa abbootii gadaa Oromootti geeddareera. Dura taa'aa fi miseensota gamtichaas filatee jira. Dura taa'aa gumii kanaa akka turan abbaan gadaa duraanii Tuulamaa Bayyanaa Sanbatoo mootummaan seeraan ala gumii keenya diigee jechuun komataniiru. Habtaamuu Xibabu gabaasa qopheesse qaba. Maqaasaa gara gamtaa abbootii gadaa Oromootti kan jijjiire gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo duraanii abbaa gadaa Gujii Jiloo Maandoo durataa, abbaa gadaa Booranaa Kuraa Jaarsoo durataa ittaanaa fi abbaa gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa barreessaa gamtichaa gochuun filate. Haa ta'u malee waltajjicha irratti kan hin argamnee fi walitti qabaa gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo kan turan abbaan gadaa Tuulamaa duraanii Bayyanaa Sanbatuu beekamtii keenya malee seeraan ala gumii diigan jechuun komii gamtaa haaraa kanarraa qaban BBC'tti himan. Mootummaanis gumii tokkummaa abbootii gadaa kana bittinneessuuf durumaan yaada qaba ture jedhan. Duraanii aduunu asitti hingalchina ijoollee waboo hinneetu abbootiin gadaa tokkummaa gumiin kun yoo galma jiddu gala aadaa taa'u isaan gumii jigsuudha hadaamarratti namoota isaan fakkaatu yaammatanii gumiin kun yaa jigu jedhanii dhaadatanii deeme Dr. Garramuu Luqa ka'oomsi se'eechaa dhufti deeme hadirreecha horaar sadii ka'oomsa kii dhufti ka'oomsa ikaa dhufti soodaree 2008 qabxii 13 baalme sanii ittiin gammanne argitee gumiin kun waan guguddaa kaayyoo Oromoo fuuldura itti deemsisu kilmaamee waan itti deemu keechaa nu baasanii nama isaan qabatan barbaadan nama akka fe'etti oofanis itti deeman dubbiin tana keechisi. Gama biraatiin dura taa'aa gamtichaa ta'uun kan filataman abbaa gadaa Jiloo Maandoo kaayyoon keenya tokkummaa Oromoo daranuu cimsuudha malee waan haaraa uumuuf miti maqaanis kan duraarraa waan baay'ee adda ta'e hin qabu jechuun BBC'tti dubbatan. Ilaa baalli kenne gumii abbootii gadaa keessatti hirmaata malee akkasumaan qabatee Tuulamaa kennee ka'ee kaalle qabatee deemuu hin danda'u seera abbootii gadaati. Nama baalli qabu hojjetaa nama haga gadooma fi hojjetanii warri addaa kennanii sullee haga gadooma fi hojjetan malee gadooma kennanii jennaan keessaa baatu maqaanii. Hoogganaan Biiroo Aadaaf Turizimii Oromiyaa Dr. Garramuu Hulluuqaa gama isaaniitiin jijjiiramni hooggansaas ta'e kan maqaa taasifame yaada siyaasaa tokkollee of duubaa akka hin qabne himan dirqama caffee Oromiyaa irraa kennameef akka bahatanis dubbatan. Gadaan UNESCO irratti galmaa'eera. Biyyi kun immoo UNESCO faana
konvenshinii mallatteessite. Warra UNESCO irratti galmaa'an safeguard gochuuf dirqama qabdi jechuudha. So directly keessa galleetis hojjenne miti garuu professionally gorsa tokko gorsuun labsii biiroo keenyaaf kenname keessas jira. Kanaafis tarkaanfiin biiroo isaaniitiin fudhatame sirrii ta'uusaa Dr. Garramoon BBC'tti himan. Gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo miseensota 250 ta'an qaba kan jedhan abbaa gadaa duraanii Bayyanaa Sanbatu garuu caamsaa keessa kora yaamnee ibsa kennina jedhan. Dhimma gamtaa abbootii gadaa Oromoo irratti gabaasa Habtaamuu Xibabuu qopheessedha kan dhageenye. Qophii keenya sadumaarra geenyeerra dhaggeeffattoota waggoota darban keessa fiilmii afaan Oromootiin hojjetaman ilaalchisee gaaffii guddaan ka'aa ture heddumminaa fi qulqullinaan hojjetamaa kan hin jirre ta'uusaa ture. Yeroo dhiyoos garuu lakkoofsi fiilmiiwwan hojjetamanii dabalaa jiraatus qulqullinaan dhiyeessuu irratti garuu hir'inni akka jiru qooda fudhattoonni ni dubbatu. Qaawwa ogeeyyiin qulqullina irra jira jedhan guutuuf dhaabbanni akka Saandiskiraayibii fi kaanis gahee isaanii irraa eegamu bahutti jiru. Firaafolii Dhugaasa. Lakkoofsi fiilmii afaan Oromoon qophaa'uun daawwattoota bira qaqqabu waggoota muraasaan as fooyyee agarsiisaa jira. Haa ta'u malee bilchinaan dhiyeessuu irratti ammayyuu hojiin akka hafu qooda fudhattoonni ni dubbatu. Fiilmiiwwan 4 irratti taatummaan kan hirmaate qarootaan manaa fiilmiin afaan Oromoo hanqina karaa teeknooloojii fi karaa ogummaa akka qabu ni dubbata. Sadarkaa teeknooloojiin addunyaarra ga'een fiilmiin Oromoo hojjetamaa jira jedhee afaan guuteen dubbadhu. Sababiin isaa warreen fiilmii hojjetan jaalala fiilmiif warra qaban malee meeshaa guutuu qabaatanii istuudiyoo mataa isaanii qabaatanii meeshaalee fiilmii tokko raabuudhaaf hamma fiilmii sana gulaalanii uummata biraan ga'utti waan barbaadamu sana guuttatanii utuu hin ta'in rakkoo baay'ee keessa ba'aniitu kan isaan hojjetanii. Ogeeyyoonni iskiriptii qopheessuu kaasee waraabanii waan ogummichi gaafatu waan ogummichi barbaadu xiyyeeffannaatti kennanii hojjechuurra bakkaa bakkatti fiilmiiwwan adda addaa yeroo eebbisiisnu hanqinoota sana baanee yerootti waliin mari'annu mul'ata. Ogeessota keenya biras rakkoowwan akka kanaatu jira. Gidduugalli leenjii Saandiskiraayib gaazexeessaa fi ogeessa fiilmii Dhaabaa Wayyeessaan Finfinneetti hundeeffamee hanqina ogummaa mul'atu xiqqeessuuf namoota fedhii qaban leenjisaa jira. Daayireektara dhaabbata Saandiskiraayib kan ta'an obbo Tasfaayee Mokonnin tumsa waajjira aadaa fi turizimii irraa argatanii fi maallaqa ofiin kan hojjechaa akka jiran ni dubbatu. Bilisaan hojjetaa jirra, saantimii tokko hin qabnu, boorsaa keenya saantima baasnee waan hundumaa hojjetaa jirra. Yommuu karoora kana karoorfannus bakka jiru aadaa fi turizimii Oromiyaa dhannee isaaniin haasofsiisnee gargaarsa gaafataadha kan hojjetaa jirru. Riisoorsiin nuyi qabnu baay'ee gabaabaadha. Baay'ee xinnoodha. Socho'uu hin dandeenyu gumaachi kun hoo jiru ta'e gargaarsi kun hoo isaan nu bira dhaabatan ta'e baay'ee rakkina guddaa keessa galla faakii goona jechuudha. Maaliif amma fakkeenyaaf bakka nuyi leenjii kana laannu hin argannu taanaan socho'uu hin dandeenyu jechuudha. Haalli jiru cimaa ta'us obbo Tasfaayee akka jedhanitti namoonni leenjii kana fudhatan fiilmii ofii isaanii qopheessaa aartii Oromoof gumaachaa jiru. Bu'aa uummataaf jecha mootummaanis dureessoonnis aartii Oromoo tumsuu akka qaban qooda fudhattoonni kun dhaamaniiru. Dhaggeeffattoota keenya caqasaa turtan raadiyoo BBC sagantaa afaan Oromooti qophiilee har'aa kan soneessite Firaafolii Dhugaasaatii kan gurra keessaniin ga'aa ture immoo Galaanaa Balaa waan hordoftaniif ulfaadha horaa bulaa deebanaan isiniin jedha.